Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkamiin turtanii akkamii yeroo kanaafi sa'a kana eedan ameen waaqayyoon keenya akka badii balleessaa keenyaatti osoo akka cubbuu keenya nurratti lakkaa'in arjumaaf jaalala isaatti kan uumee nu tikse uuma keenya ulfinni kabajnisaaf haa ta'u. Ergamootaa fi wareegamoota toloota raajota barsiisota akka waaqayyoon kennaa isaanii kenneef hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u jecha. Bagi keessan guyyaa haadha teenyaa wareegamtuu Arseemaa bagi ittiin singee eegumsi ishee araarsummaan ishee waadaan ishee hunduma keenyaaf haa ta'u jecha. Anis mee xiqqoo seenaa waa'ee Arseemaa gabaabsee viidiyoo gabaabaa dhaannin dhufee egaa warroonni immoo viidiyoo kee laayik sheer naaf godhanii galatooma ulfaadha jecha. Wareegamtuu Arseemaan kan dhalatti amajjii 6 yommuu ta'u abbaan ishee luba Tewoodosii fi akkasumas haadha ishee Atoosiyaanaa jedhamu irraa kan dhalatte yommuu ta'u obboleettii qulqulluu Goorgis isa Armaaniyaati. Warri ishee kiristaanota namusa kiristaanummaa eeganii jiraachaa kan turan yommuu ta'u kadhannaa fi sagadaadha kan jabaatanii mana kiristaanaa deemuudhaan adda kan hin kunne turan. Garuu hanga umuriin dheeraa isaaniitti dhalaa waan hin godhanneef baay'ee gaddanii boo'ichaan gahan waaqayyoo kadhachaa turan ta'uu isaaniiti. Haati ishee kan dadhabaa haati qulqulleettii Arseemaa dadhabaa gargaaraa kan rakkatan rakkoo keessaa baasaa kan dhoobatan fi beela'an beela baasuudhaan osoo waaqayyoon kadhachaa turanii waaqayyo erga jabina amantii isaanii argee booda hangafti Phaaphaasii Qiriyaanis Liyoon jedhamu akka ishee kadhatuuf ajaje. Innis waa'ee ishee jabeessee kadhate waaqayyo dhala akka argatan taasise. Qulqullummaatti Arseemaa ni dhalatte. Biyya isaaniitti dhalatte Roomaan wareegaan waan dhalatteef haati ishee fuutee mana kiristaanaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamitti kennite. Hanga waggaa 12 guutummaatti achuma tajaajilaa guddatte. Bifti ishee baay'ee bareedduu kan taatee fi dubaroo ta'uun yeroo sana miidhagduu kan turtedha. Haa ta'u malee haati qulqulleettii Arseemaan qulqullummaadhaan jiraachaa kan turte yommuu ta'u yommuu sana mootichi Diiqiliyoonus dubara bareedduu fuudhuudhaaf fakkii kaasaa naaf fidaa jedhee loltoota isaa ergee ture. Yommuu loltoonni fakkii ishee yommuu isheen dubartoota hundaa waliin teessee argan suura ishee kana fuudhanii kaasanii isaaf ergan. Innis baay'ee jaalatee amma dafaa naaf fidaa jedhe isheen kana dhageessee jalaa gara biyya Armiyaa deemte. Achii dhaquu ishee mootichi ni dhagee. Mootichis ni dhagee michuu isaa kan ta'e biyya Armaaniyaatti mootii Diiqiliyoonus ergaa dubara akkanaa bareedduu naaf ergi jedhu gara isaatti suura ishee waliin ergeef. Mootii Diiqiliyoonus waan waaqa harkeef kan sagadu aduutti kan bulu ture. Isheenis kiristaanota 27 godoodaan argaa jiru waliin gara mootii Diiqiliyoonitti geeffamte. Yeroo waggaa 20 turte. Diiqiliyoonus ishee waamsisee yoo bifa dubbii ishee argu garuu neehillee fi dabarsee hin kennu jedhu ofii ishee fudhachuuf barbaade. Utaalee ishee qabate. Isheen garuu lafatti ofirraa darbite. Ani Kiristoos ofii kaadhimamee jira isaan jette. Kanaanis mooticha aaree leencota itti gadhiise. Leenconni garuu miila ishee arraaban malee hin nyaanne. Kana malees rakkina iddoorra geessisee ture. Mana hidhaatti hidheera. Xaafoo dhugaatiitti samiirra ni bu'e. Dhumarratti monokseen ishee waliin jiru akka morma isaa irraa kutanii fi mooticha loltoota isaa ajajee
isaan dabareedhaan yommuu morma isaan kutuun ishee irraa jabeessaa turte. Gonfoo kabajaa waaqayyoo irraa argachuuf muudamaa turte malee foon isheetiif yookiin bareedina isheetiif takkaayyuu duubatti hin jenne. Irxaadis hammeenya ishee irraa gahuun itti jabeesse, ija ishee lamaan keessaa baasee harma ishee irraa akka kutan taasise. Dhumarratti morma ishee akka irraa kutan taasise. Yeroo kana morma ishee irraa ifa guddaatu mul'ate. Fulbaana 29 wareegummaadhaan kan raawwatte. Yeroo ammaa kanas hojii fi wareegummaa ishee caalatti yaadatamaa ture. Waaqayyoof ulfinaaf galanni isheedhaaf haa ta'u. Waadaan haadha teenya qulqulleettii Arseemaa hunda keenya waliinaaf ta'u. Walaloo gabaabduu takka itti fufaa. Walaloo koo waliin turtii gaarii. Mata dureen isaa Arseemaa jedha. Wareegamtuu dhugaa haadha koo Arseemaa, dhaloota hundatuu hojii kan kee himaa. Dhaloota hundatuu hojii kan kee himaa. Bifni kee bareedaa kan Waaqni siif kenne, asaasaan kee mi'aawaa mudaa kan hin qabne, haasaan kee mi'aawaa mudaa kan hin qabne. Amantaa kee jabaattaa shakkii kan hin qabne, seefiif ibidda soo tasa hin sodaanne, seefiif ibidda soo tasa hin sodaanne. Jabduu akka sibiilaa, adii akka cabbii, suuraaf jaalatamtuu siif laateera Rabbii, suuraa jaalatamtuu siif laateera Rabbii. Bifa kee jaalatee mootiin Daarxiis jedheetu dubbate, Waaqni kan kee dhiisii jedheetu dubbate, Waaqni kan kee dhiisii. Waaqa koo tokkodha uumaaf samiif lafaa, isaaf isa uumaa. Waaqni koo tokkodha uumaa samiif lafaa, isattan amana atis deemi na bira, isattan amana atis deemi na bira. Jetteetu dubbattee sodaa tokko malee, ani waaqa koo hin ganu yoo dhufe maalillee, ani waaqa koo hin ganu yoo dhufe imnillee. Atoos tasaa hin feene suuraa biyya lafaa, qabeenya addunyaa hundinuu ni hafa, qabeenya addunyaa hundinuu ni hafa. Jettee wareegamtee haadha koo Arseemaa, araarsummaa keenan lafarraan adeema, araarsummaa keen lafarraan adeema. Ameen. Kakaasee kan na jalqabsiisee na tumursiisee baga geessan guyyaa haadha keenya wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa ulfinni galanni waaqayyoof haa ta'u. Eegumsi waadaan araarsummaan isheen waliin haa ta'u. Galatoomaa waan na dhaggeeffattan bakka dogongora kootii na of qalsaa jechaa. Waaqayyoon biyya keenya tokkummaa jaalala nuuf haa kennu isiniin jedha biloota koo. Galatoomaa.